Okay. Egaa as sagantaa ayyaana irreechaa magaalaa Frankfurt irratti gaggeeffame akkasumas waan biyya keenya keessatti deemaa jiru waan mootummaan abbaa irree bilchiginnaa mootummaa keenya irratti gaggeessaa jiru ilaalchisuudhaanii yaadaa fi sagantaa mormii adda addaatu deemaa jira. Egaa asirratti keessummoonni hedduun argamanii jiru. Keessummoota kanarraa yaada kan fudhannu ta'a. Yaadota kana afaan Amaaraatiin, afaan Oromootiin akkasumas afaan Jarmaniitiin keessummoota dhufanirraa fudhanna. Jalqaba mee qindeessaa sagantaa kanaa warra ta'an keessaa nama tokko asuu baatanii waa'ee sagantaa irraa ilaalchisee yaada akka nuu kennitan. Sabboonaa yookaan namni tokko kottu sabboonaa. Okay, kottu Biraanoo garas kottu. Mee waa'ee sagantaa irraa ilaalchisuudhaanii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biyyarraa karaa saatalaayitiitiin akkasumas addunyaa hundarraa asitti immoo warra sagantaa magaalaa Frankfurt irratti qophaa'e irratti hirmaachuudhaaf dhufantu jiru. Mee walitti qabiitii har'a ganama tuutni OMN xiqqoo sa'aatii dabarsee dhufe karaatu xiqqoo nu tursiisee kana malees immoo sagantaan xiqqoosii nuuf hin mijoofne karaa teeknikaatiin haa ta'uutii sagantaa ture mee xiqqoo sanarraa jalqabiitii daawwattootaa fi waan ture gabaabsite nuuf ibsi. Guddaa galatoomaa isinis mala fagoo deemtanii dhuftanii sagantaa kana dabarsuudhaaf aarsaa kaffaluu keessanii fi akkuma beekamu magaalaa Frankfurtitti irreechi waggaa waggaadhaan kabajama. Kan kabajamus immoo haaluma kanaanii namooti naannoo Jarman jiraatan bakka garaagaraarraa sagantaa isaaniitiin dhufaniitu kan irratti qooda fudhatanii baay'ee sagantaa bareedaatu waggaa waggaan gaggeeffama. Xiqqoo kan bara 2020 wanti adda godhu akkuma wantoota gurguddaa ajandaa gurguddaa saba Oromoo irra ga'es keessa yaadachaadha. Akkuma kun asitti argaa jirtanii obboleessa keenya artist Hacaaluu goota keenya dhabuudhaanis guyyaatti yaadannedha. Isarra darbee immoo ganamaa kaasee sagantaan irreechaa akkuma sagantaa isaatti geggeeffamee ture seerumaan geggeeffameera. Namoonnis waraabaa turaniiru baay'ee kan namatti toludha. Dhugaadhaan namoonni quuqama qaban Oromoon biyya alaa jiru kun akkamitti akka ijaaramuu qabuu fi kaka'umsi namoonni ijaaramuuf qaban kunillee baay'ee hundee godhatee hidda godhatee akkatti fufuu qabudha. Har'a kan isaan baay'ee harmoolii fi abboonni gurguddoon asirratti ergaa gurguddaa ergaa jajjabduu laphee namaatitti dabarsanii akka sabaatti ijaaramuu qabna. Yerootti mootummaan du'ee ka'e tokko hidda Oromoo keessumaa kan akka du'uun Hacaaluu hidhamuun Jawaar fa'aa aangaa'ota siyaasaa kana baa'uu hundumtuu kan hidhamanii Oromummaadhaan tursuudha. Isa keessaa tokko irreechi isa tokko sirna gadaa tuffachuun isa lama Oromummaan isa sadaffaa afaan Oromoo tokko. Kana keessaa Hacaaluun akka nuyi hundee isaa jabeessinee biyya alaa qofa biyya keessa qofa otoo hin taane biyya alaa kanatti illee kun qeerroon namoonni bakka garaa garaatti dhufanii isa alaa isa keessaatu isaan eeganii inni alaallee amma kanatti qindaa'ee hiddaaf hundee godhatee akka inni itti fufuuf yeroo ergaa gurguddaan illee darbedha. Wanti adda nama godhu amma Oromoon kakaleessaa caalaa ijaarsa addaa keessumaa diyaaspooraan biyya alaa jiru ijaarsa addaarra jira. Hawaasni ijaaramuu qabaa kaka'umsa guddaatu jira. Amma Oromoon bakka jiru mana jiru tokko tokkoon wallakkaa'ee Oromummaa isaa qofaan waan miidhamaa jiru Oromummaa isaa qofaan waan isarraa barbaachisu buufachuu yeroo isaaf barbaachisu kaffaluu amma wanti Oromoon tokko xiyyeeffatee ilaaluu qabu ergaa guddaan darbee Oromoon Oromummaa isaa nama ba'ee falmuuf nama bakka buufatu hin qabu. Tokko tokko isaatiin ba'ee falmachuu qaba, ijaaramuu qaba. Isa kanarratti maanguddoon haadholiin siiqqee fi abbootiin ergaa gurguddaa dabarsanii akka hawaasaatti keessumaa Jarman keessatti Oromoon akkuma jirtanitti bakka jirtanitti mana jirru wal lakkoofne hawaasa tokko jalatti Oromummaadhaan namaan dirqama musliimni kiristaana ta'e kiristaanni musliima ta'e yookaan waaqeffataatti deebi'i miti. Hiddii hundee walitti fidu tokkoof tokko innis amma isa dhumaa Oromummaa waan ta'eef Oromummaadhaan hawaasa tokko jalatti akka ijaaramnuuf akka Frankfurtittis akka Munshinittis akka Berliin naannoo Oromoon baay'inaan jirutti hawaasa tokko ijaaruudhaaf kaka'umsa wal kakaasuu qabna. Hoogganaan keenya yoo jiraate abbaan dhuunfaadhaan Oromummaa isaa hoogganatee
hawaasa guddaa jabaatu Oromoo naannoo sabichi baay'inaan jirutti akka wal arginuuf akka wal ijaarruuf adaraa qeerroon kaa walitti deemaa mana jiru tokko tokko wal lakkoofne hawaasa jabaa ijaarrachuu qabna. Hawaasa ijaarame jalatti sirni irreechaa sirriitti kabajamaa, sirni duudhaaf aadaa keenyaa sirriitti ni geggeeffamaa. Kanaaf hawaasa jalatti wanta nu barbaachisu hundumaa dipaartimentoota Oromoof Oromummaa ilaalan hundumaa hin qindeessinaa hin ijaaramaa. Qeerroon kaka'umsaan abbootiin as turtan immoo nu geggeessuudhaan hawaasa jabaa tokko, hawaasa nama ajaa'ibsiisu tokko kan kaleessa ittiin waamamaa turtan Oromummaadhaan kan ittiin waamamnu, Oromummaa kan addunyaatti ittiin ibsinu hawaasa jabaa ijaarrachuudhaaf adaraa amantiin isin hin canqiin, gandaan hin qabamiinaa, amantaa kamiin hin daangeffamiinaa. Oromummaan hundee fidda keenyadha. Isa kanarra dhaabadhaatii qeerroon bakka jirtanii wal kaasaa wal waamaa mana jiru hundumtu wal galmeessinee akka nama mana tokko keessa jirutti akka nama hawaasa guddaa tokko qabuutti akka kanatti ijaaramuu qabna kan jedhudha. Ergaan guddaan darbeessa kana guddaa galatooma. Amina nuti nati obboleessa keenya qeerroo fi ejjerri sagantaa kana warroota qopheessan keessaa isa tokkodha. Akkasumas yaadannoo artistii gootichaa fi falmaa mirga lamaa kan ta'e yaadannoo Haacaaluu warroota qopheessan keessaa isa tokko. Daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa miidiyaalee kan kallattii biyya keessaa hordofaa jirtanii fi akkasumas sadarkaa idil-addunyaatti hordofaa jirtan hawaasni Oromoo biyya Jarman guyyaa irraa kana ayyaana irreechaa bara 2020 irreeffatee ayyaana irreecha irratti artistii gootichaa fi falmaan mirga lamaa kan ta'e artistii Haacaaluu yaadachaa oolee jira. Sagantaan keenya kan qeerroos kan qarreessitti fufaa garuu abbootii keenya abbootii gadarra eegallaa gara abbootii gadaa isii dabarsa. Duraan dursee hundi keessan bakka nagaa wal Ittaansee yaadan dabarfadhu uummata Oromoo rakkoon alaaf keessaa biyya keenya dhufee jiru rakkoo salphaan. Haalli isaa yeroo murteessaadha. Ijaaramuun barbaachisaadha. Namni ijaaramne waa gochuu hin danda'u. Kanaaf yoo har'a ijaaramne ofii keenya illee bakkaan ga'uu baanne dhaloota keenyaaf keenyee deemu. Kana beekuun hundi keenya dirqama Oromummaa qabaachuun nu fayyada. Biyya tokko waliin qabna. Biyyattiin kun Oromiyaadha. Oromiyaan kan uummata Oromooti malee kan nama biraa ta'uu hin dandeessu. Eenyummaa keenyaaf biyya keenyaaf waan nu barbaachisu nuti murteeffata malee mee biraa nu murteessu. Dubartiin keenyas dhiirri keenyas kana irratti yoo karaa deemu yoo mana taa'an yaada isaanii keessaa baafatan ijaaramuun murteessaadha. Dirqama. Har'a Tigraay miliyoonii 5 biyya ishee murteeffatte Oromoon miliyoonii 60 harka mataarraa qabatee deema. Ilmaan keenya karaa irratti reeffate allaattiin nyaata. Abbootiin keenya humna hin qabaniin karaa irra qaxxaa'u. Hiyyeessa nu godhamtu qabnu. Kun waan salphaa miti. Namni nu dirmatu yoo waliin dirmanne malee. Kanaaf dadhabni bakka hundumaa hin jira. Dadhabni ofii wal keessatti qabataa. Dandeettii walitti qabataa. Yoo deemne hundi keenya nama taana ijoolleen jalaan dhufanis sirnaan guddatanii hawaasa keessatti jiruu uummataa, jiruu biyyaa waan addunyaa keessatti dhalli namaa qoosoo tokko dhalli Oromoo qoodachuu danda'a. Kan wal dadhabneef sirni gurraacha Habashaa wal dhaalaadhaan waan bitamneef barumsaadhaan sirna uummaatiin hin guddanne kun akka nama waan galleef uummata keenya irratti rakkina guddaa ta'e hawaasa keenya keessatti warri irra beektan isa xinnaa gameessa harka walaa qabnu Jarmaniin biyya Oromoon keessatti fudhatama qabudha. Dadhabina keenyarraa wanti kun bakka hin geenye amma dhaloota irraa waan jiruuf warri umurii nama guddaa taatanis barcumarraa gadi bu'aan lafa taa'aa
والله أنا برسيسا يقول لي إني مكاول أباتا آبي ورين آبي يقول لي إني بكتا إني جرماني ولي دلت إجارة مطورجلا وان سر تامو وفي سباتي نورجلا وان أمني وجه تبصروا في كانون أمنا ومن أوروبا هاجراتو أوروبا Gaya cuma hamile lukin nabi ika kasi ikan kena akumat ini jira me magala kumira isra rutan hawas baru kampi ke sagama karumya mi kali ter kiti kisi dokter haju dam sa dabla tabi wan buyara kana eto kana ti arkitan katan ya de kisan akalu istas kabajabi jalalan singgah baay'ee galatooma ani duraan dursee baay'ee kan gammaduu ijoollee keenya biyya Jarmanii jirtanii irreecha Oromoo irree Oromoo kan ta'e qopheessitanii har'asitti wal argamuu keenyaaf asirratti argamuu keenya baay'ee gammanna. Kan biraa ani kanan dhufe olaanaa keessaa Oromoon daangaan qabu biyya kam keessa yoo haa jiraatu Oromoon biyya keessa jiraatu biyya alaa jiru tokko. Namni kana odeessu Oromoon biyya alaa jiru jedhanii biyya Oromoo diyaasporaa jedhan maqaa kan irratti baasan Oromoon tokko biyya keessa biyya alaa keessa isa. Ani keessa deddeebi'ee hin dubbadhu Oromoo tokkummaa keenya jedhu Oromoo tokko kun himamee hin qabu. Waan keessa deebi'ee gaafa hin qabu. Yeroo ammaa kana sabni Oromoo saba Oromoo irratti waraansi labsame namicha ilma abbaa gadaatiin ofii jedhu nama afaan Oromoo dubbatu. Garuu hojiinsaa gaggeessisaa hojii naftanyaa nama ta'e waraanni saba Oromoo guutuu irratti labsamee jira. Nuti immoo waraana nutti labsame kana ilmaan Oromoo biyya alaa keessaa biyya keessaa tokko taanee waraana kana ofirraa fudhachuu nurra jira. Kuni kan barbaachisuuf yoomiyyuu Oromoo kanaan dura gowwoomfamnee ilmaan keenya kuma saddeet irratti fixnee har'a fuunee dabarsinee namni maqaa ilma abbaa gadaa tokkoon sobee fuudhee ilma abbaa naftanyaatti nu dabarsee dhufe. Namni kun seera keenya aadaa keenya gadaa balleessee aadaa tokkummaa Oromoo balleessee nu sossobee fuudhee ilma naftanyaatti nu galche. Kun hin sossobu Oromoon yimmoo yeroo nu badeessee keenya yimmoo namni nuttu ilaalee Oromoo gamatti gamanaa hin danda'u. Oromoo kana booda hin gowwomu. Namichi kun Oromoo hin beeku. Oromoo hin beeku. Oromoo kan durii sanaan Oromoo kan yeroo irra darbeedha. Kuni Oromoon haqa isaa, humna isaa, harka isaa, ilmaan Oromootiin dhiiga isaatiin deebi'e. Kuni mama qaba. Ilmaan Oromoo garuu kan ilmaan Oromoo biyya alaa jiru gaafadhu warra jiran gaafadhu nuti saba keenya fuudha hundaanuu bira dhaabbachuu nurra jira. Biyya keessa sabni keenya har'a waan nyaatee ofii jiraatu waan hin qabaanneef ilmaan Oromoo biyya alaa jiru addunyaa irra jiru saba keenya bira dhaabbachuu nurra jira. Karaa maallaqaatiin, karaa hundaan, karaa dippiloomaasiitiin fuudha hundaanuu saba keenya bira dhaabbachuu. Nuti immoo saba keenyaaf abukaatoo taanee dhaabbachuu nurra jira warra biyya alaa jiraannu kuni akkatti cajennee ilaalu kana booda Abiyyi kaasa'ee saba Oromoo hin beeku. Saba Oromoo hin beekne hin beeku. Boruus hin beeku. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti akka deemuun beeka nama duukaa hin qabneedha. Egaa Oromoo jabaadha. Tokko taanee idilirraa Oromoo biyya jiru wajjin nuti tokko abbaan fe'aa odeessu Oromoo biyya alaa Oromoo biyya keessaa kan jiru Oromoon tokko haa jabaannu fuula hundaan jabaannee wal bira dhaabannu jedha. Galatooma. Amine lukin nabi kana kasih sekitar kini semua kami upload nanti apa jawaban kisi seperti ini. Okey, galatooma keessumaa iddoo as keessaa qabna sagantaa gaggabaabsinee deemuuf yaalla. Mee Taammiruun garas yoo jiraattee jiraataa magaalaa Firaankiifart qindeessaa sagantaa kanaa garas nu dhiyaatu hangasitti Anaaniyaa Soorii fi Tasfaa Abdiisaa gara Kookottaa yeroo tokko sillachan. Okey, Anaaniyaa Soorii እዚህ ጋር አንዴ እንኳን በሰላም መጣ። ዛሬ የኢሬቻን ፕሮግራም በማስመልከትና ከዚህ ጋር ተያይዞ
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በሚመለከት የተለያዩ ንግግሮች እንዲሁም የተቃውሞ ድምጾች እየተሰሙ ነው። እስቲ በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታና ስለ ዛሬው ፕሮግራም ያለህን አስተያየት ለተመልካቾቻችን እንዲሁም እዚህ ላሉ እንግዶች ብታሰማን። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ሁላችንንም እንኳን ለኢሬቻ በሰላም አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። ያው እንግዲህ በአጋጣሚ ይሁን በታቀደ ሁኔታ ግልጽ ባይሆንም በዛሬው ዕለት በነጃዋር መሐመድ ላይ የአሸባሪነት ክስ መመስረቱ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁ ይሆናል እና ከዚህ አንፃር ዛሬ በኦሮሞ የምስጋና ቀን በኢሬቻ በዓል ለኦሮሞ መብትና ብሔራዊ ክብር በሚከራከሩ የኦሮሞ ጀግኖች ላይ የሽብር ክስ የተመሰረተበት አጋጣሚ ነው እና እንግዲህ ይሄንን የኦሮሞ ወጣት እንዴት ይመለከተዋል የሚለው በእያንዳንዳችን ልቦና ውስጥ መብላላት ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። ከምንም በላይ ደግሞ በዚሁ በኢሬቻ በዓል ላይ በምስጋና ወይም ለእግዚአብሔር ምስጋና በሚቀርብበት ቀን ከጨለማው ዘመን ወደ ብራው ከክረምት ወደ በጋ በመሸጋገር በማስመልከት ለእግዚአብሔር ለፈጣሪ በሚቀርብ የምስጋና ቀን ላይ የኦሮሞ ሕዝብ ያሳደጋቸው ምስጋና ቢስ የሆኑ ከኦሮሞ አብራክ የወጡ ሰዎች ደግሞ የኦሮሞ እውነተኛ መሪዎች ላይ በዚህ ቀን የአሸባሪነት ክስ መስርተዋል። እንግዲህ ይህ ምን ማለት መሆኑ ለእያንዳንዳችን ሊገለጥልን ይገባል። ነገር ግን አንገት የሚያስደፋ ምንም ነገር የለም። እዚህ ማየው ወጣት ውስጥ ሺህ ጃዋር መሐመዶችን ሚሊዮን ሃጫሉ ሁንዴሳዎችን ነው የምመለከተው። ምንም ወደ ኋላ የሚያፈገፍግ ነገር ግንባር የምታጠፍበት ነገር አያስፈልግም። ቁጭት አያስፈልግም። የትግል ባህሪው በከፍታ በዝቅታ ውስጥ መሄድ ነው። የሚታሰር ይኖራል፣ የሚሞት ይኖራል። ህይወት እየተገበረ ነው እዚህ የተደረሰው። ይህ በዓል ጭምር ኢሬቻም ጭምር በይፋ እንዳይከበር በኢትዮጵያ በተለያዩ ዘመነ መንግስታት ውስጥ ሲጨቆን ሲደፈቅ እንደኖረ የሚታወቅ ነው። ዛሬ በውጭ ዓለም እንደዚህ በነፃነት ይከበር እንጂ አሁን በፊታችን በሚመጡት ቀናት ውስጥ በሚደረገው የኢሬቻ በዓል ላይ መንግስት ምን አይነት እርምጃ እንደሚወስድ የኦሮሚያ ወጣቶች ምን እንደሚደርስባቸው በእርግጠኝነት መናገር የማንችልበት ሰዓት ላይ ነው። ነገር ግን እኛ እዚህ በተሻለ ነፃነት ባለበት ሀገር ላይ ሆነን ስለነሱ ስለ ጭቆናቸው ስለ በደላቸው ሳንደክም ሳናሰልስ መናገር መቻል አለብን፣ ማስተጋባት መቻል አለብን። ኦሮሞነት ደግሞ በደም ቢሆን ከኦሮሞ አብራክ የተከፈሉ በስም ኦሮሞዎች የሆኑ ነገር ግን ከጠላት በላይ ጠላት ሆነውበት ኦሮምኛ እየተናገሩ መሬቱን እየቸበቸቡ እየገደሉ እያሰሩት ያሉ ደግሞ እንዳሉ መገንዘብ ይገባል። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ለኦሮሞ ለመቆርቆር እንግዲህ እንደሚታሰበው ኦሮሞ መሆን በደም ወይም ደግሞ ኦሮምኛ ቋንቋ መናገር ብቻ በቂ ያደርጋል ተብሎ አይታሰብም። ብዙዎቻችሁ ልትገምቱት እንደምትችሉት እኔም በሸገር ፊንፊኔ ተወልጄ እንደማደጌ የኦሮምኛ ቋንቋ መናገር ለጊዜው አልችልም። ለጊዜው የሚለውን አስምሩልኝ። እማራለሁ። ሌላ ባዕድ ቋንቋ ለመማር ምን ተጋ እስከሆነ ድረስ የራሳችን የሆነውን ነገር ማሳደግ፣ በራሳችን ባህል መኩራት፣ በቋንቋችን መጠቀም የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ኦሮሞ ማሸነፍ የሚችለው በእውቀት ነው። የተሻለ ሲማር የተሻለ ሰው ሲሆን በተለይ ወጣቱ የውጭ ዓለም ላይ መተን የተሻለ እድል ያገኘን ወጣቶች የተሻለ ትምህርት ቀስመን የተሻለ ስራ ሰርተን እኛ የተሻለ ስንሆን ጠላቶቻችን ይወድቃሉ። ስለዚህ በማንም ላይ በጸረ እገሌ ብሔር ግንባርነት ሳይሆን ኦሮሞን በመውደድ ኦሮሞነትን በማክበር ሌት ተቀን መትጋት ያስፈልጋል። ሌላው ማረሚያ የሚታየኝ እዚህ ሃጫሉ ፎቶ ላይ ከ1985 እስከ 2020 ማብቂያ ያለው አይመስለኝም። ሃጫሉ የተደመደመ የህይወት ምዕራፍ አለው ብዬ አላስብም። የሚቀጥል ገና ስራው
እና ማንነቱ በሌሎች ውስጥ ሕያው የሆነ ሌሎችን መንፈስ እየቀሰቀሰ ብዙ አጫሎችን የሚያስነሳ ስለሆነ እንደ ተደመደመ አድርገን ባንዘጋው አጫሉ ሁሌም ከኛ ጋር ሕያው ሆኖ ይኖራል። የአጫሉ መንፈስ ስለ ኦሮሞ ያለው ቀና አመለካከት እና ቆራጥ አቋም ሁላችንም ውስጥ እየተጋባ ዛሬ ለተሻለ ነፃነት፣ ለመብት፣ ለብሔራዊ ክብር መስራት ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ጀባዱ በጣም እናመሰግናለን። አክቲቪስትና ጋዜጠኛ አናንያ ሶሪ፣ በሌላ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ የአንተን በሳልና የኢትዮጵያን ሁኔታዎች የሚመለከት የምትሰጣቸውን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ትንተናዎችን ለህዝባችን የምናስተላልፍ ይሆናል። ለዛሬ በዚህ እንቋጫለን። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኦቦ ተስፋዬ አብዲሳ ገባብሲቲ ሰገንታ አራቲ ፊ ኤሳ ዱፍተኒ ማልፈካተ ከጀዱ ገባብሲ ዱበዱ አርሲቲን ገረስኮቱ ወለሎኬ አሰዋ ኦቦ ተስፋዬ አብዲሳ ቦደ ከልሲኑታ obboleessa gooti galatooni carraa kana naagani har'a asinan warra arfaffaati Frankfurtitti irreecha na ayyaaneffannu irreecha kana na calqabnu waggaa 16 deemna biyya alaatti calqabne isa booda waggaa 8 asuma biyya Jarman keessatti magaalaa Düsseldorfitti ayyaaneffanne isa booda gara handhuura Awurooppaa Amsterdamitti waggaa 7 ayyaaneffanne barana waggaa 8 gadaa isaanii barana fixu isaanis asitti deebisuudhaaf deemna bokkuu keenya fudhannee dhufuudhaaf akkan argutti akkanatti ilmaan Oromoo baay'atanii har'a baa'uun kun baay'ee na gammachiisa. Kaleessa akkamitti calqabne meeqa turre har'a ammam aadaa keenya eenyummaa keenya gubbaarratti akka gaariitti ayyaaneffachuudhaaf qophaa'uun keenya hedduu na gammachiisa. Aanleenaa keenya biyyalleetti akkanuma wanti guddaa waan lama sadan tokkoni ummata Oromoo biyya jiruufis ummata Oromoo diaspora jiruufis jechuun barbaada. Dura warra diaspora waggaa baay'ee mootummaa dhufaa darba kana hiriirratti baanee waan barbaachisaa ta'e hedduun dura dhaabbannee waan baay'ee keessaayyuu dippiloomaasiidhaan mo'anne. Mootummaa TPLF akkanatti hariin amma mootummaa naftanyaa Abiyyiin gaggeeffamu kana dhugaan sini amma akka deemu kanatti akka cimina keenya akka tokkummaa keenya akka jabina keenyaatti yeroo gabaabaa keessatti akka buusnu uffisnu abdii guddaa qaba. Wanti qabsuun akkuma duratti akka Anaaniyaas Furii jedhee hinkaa hinbu'aa wanta guddaa garuu uummata qaroota qabna, uummata istiraatejii baasuu qabna, tarsiimoo tooftaa baasuu qabna. Tooftaa fi tarsiimoo kanaan mootummaa naftanyaa kana yeroo gabaabaa keessatti kuffisna. Maal yoo goone waa tokko hubadha. Tokkummaa keenya jabeessuuf akka fayyadu. Akkamitti tokkummaa jabeessina hoo jenne ani namni tokko akkamitti ijaarama, maaliif ijaarama, maal barbaada akka feetaa ijaarama waa takka rabbaa irratti garuu walii galuu tokkoffaa biyya takkitti qabna. Biyya takka Oromiyaa sana waliin hundi keenya kan akka kiristaanaatti ijaarame, kan akka islaamaatti ijaarame, akka waaqeffataatti ijaarame, akka poolitikaal paartii takkatti ijaarame kan biyya Oromiyaa takka hundi keenya gidduma dhabu waa waloo baay'ee qabna. Oromummaa qabna, afaan keenya, aadaa keenya, eenyummaa keenya kun waa waloo keenya hunda keenyaati. Oromoon amma keenya amma Oromoodhaan oromummaa isaatti hin jiru. Iddoo irratti asiin hin beekne ijaarama bifa baay'ee garuu walitti dhufuun nurra jira. Hooggana takka jala wal dhufnee hiriiruu qabu nurra jira. Inni Islaamaas, inni Kiristaanaas, inni Hawaasas hunduu poolitikaa orgaanaayzeeshinii akka fe'etti ijaare kun dhufnee iddoo tokkotti instituushinii tokko dhaabbachuun nurra jira biyya Arabii.
isa booda uummata biyya gargaaruu nurra jira. Akkamitti gargaarra? Ishee asitti kanaa sofnu mana keenya cufannee akkamitti humna maal nu barbaachisa? Akkamitti ijaarranna? Maaltu nu barbaachisa? Qawwee bitaa jennee dhaadannoodhaan qawwee bituu hin dandeenya. Akkamitti binna? Akkamitti hidhanna? Akkamitti lolla? Mana keenya cufnee haasa'uu nurra jira. Gaafa kana goone akkanatti gaafa ijaarran mootummaa amma ijaaramee jiru naftanyaas haa ta'u waan fe'ee haa ta'u mootummaa shiflaas haa ta'u mootummaa kashlaqqee haa ta'u yeroo gabaabaatti kuffisne ofiifuu kufteetti amma nuti kanaas mootummaan kun hidha kufee booda kan akkamii Oromiyaatti ijaarran isa jedhu irratti haasaa calqabuu nurra jira. Kuni mootummaan kun boru iftaan kufaa jirtu ofiifuu kufti maaliif of jeeqe garuu this government maal akkamitti maal ijaarratti mana keenya cufannee hamariyaan tokko ta'a ijaarama kana yoo goone yeroo gabaabaa keessatti uummata keenya balaa hamaa irra jiru kana baraaruu dandeenya. Ani kanuma dhaamsa isinii godhe. Hedduu galatoomni. Egaa har'a yoo yaada furanne namni hedduun yaada kennuu danda'a. Kan itti deebinu ta'a ammaa fi garuu obboleettiin keenya yaadannoo goota keenya Hacaaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaanii ogeessi kaameraa keenyaallee garas xiyyeeffadhu. Walaloo bareeda tokko qopheessitee jirti. Mee walaloo kee hordoftootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkasumas keessummoota as jiranuuf nu dhageessisi. Of biraansi dhabe keessi koo gammadee of biraansi dhabe reeffachuun dhufee si dhabe kaadhan dhabe reeffachaa jira haacee ni dhuftamoo ni hafta yoo kan haftu ta'e Oromoon maal dhaabata haacee koo as bahee akka taate nuuf gammachuu hin qabnu mee dhaamsa nuuf dhaabi. Gerrarsa irreecha dabree meeta kan of gerrari keessi keenya madaa nu qabbaneessi aaree keessi keenya madaa nu qabbaneessi aaree dhiichisa irreecha finfinnee meeta kan of dhiichisi irreecha irra jira kootu dubbisi nuti hin midhaaqnee si malee irreechi akka nuuf midhaagu kootu nuuf bareechi yaa Hacee koo. Gadeetu si nyaatee nu biraas hambise irreechi baranaa Oromootti buqqise garaan si danda'eeti Hacee koo akkamiin callistee maal qaba yoo dhufte akka kee buqqiste gammachuu godaantee Oromoof deebiste yaa irreecha baranaa Hacee koo eessa jira jireenya isaa hawwinee akka moyyee afira jira jechuun jedhee amma hoo eessa jira. Naafida Hacee koo goota sabaaf jiraatu lubbuun koo dabarsaaf inni haa jiraatu Hacee koo diinni fira jettee takkaa hin leellisne firris diina jettee takkaa hin weeddisne akkam jirta goota koo akkam jirta abbaa hiyyeessaa kan dheebote hubaasti kan beelee nyaachista abbaa xiqqaa furdaa abbaa jaarjirjaarsa lolanii fi loltu akeeka dhugaa beekta abaarsa abaarrabsuu Usmaan raawwata Hacee koo sagalee kee kilooleen maaliif na hin geerrartu ati akka dhuftee Oromoon dubbistu karooramee qabaasne otoo guddaa akeeknu diina afaan buute malee addaan hafnee hin beeknu kaayyoo kee galmaan gahuu si ukkaamsanii numa baata si kuffisuu yaalanis harkaan laattuun makaataa amma yoo akkam jirta biyyi jirtu maal fakkaata. Nuti kun horreeffannee ati horreeffattee mee dhugma duute afaan kee qabate maal gochuu dandeenya yaa carraatu nu godhee irreecha jaallaturraa si galeeffatte gadheen irreecha jaallaturraa si galeeffatte gadheen yaa hora Finfinnee Hacee nuuf deebisi atis yaa harsadee Hacee nuuf dubbisi nageenya dhabneerraa ergaan nuuf ni geessi nageenya dhabneerraa ergaatti nuuf geessi. Yaa Finfinnee dubbadhu maaf nyaatta ilma Hundeessaa isatu geerraree Oromoo dammaqsa maalan godha egaa jannata siif hawwaa of biraan si dhabuu nuti ta'us qaawwaa ati boqadhu ciisii kaayyoon ni milkaa dhaloota dhufeetiin
qabsoon kee galmagaa dhaloota qubeetiin qabsoon kee galmagaa waaqni yoomuu sirriidhaan namatu jaallatee bilisummaan ni dhufti yoo Oromoon jabaate salphachuuf jirti warri aangoo abdate salphachuuf jirti warri aangoo abdate haqa qabna tarsimoo masakamna ni injifanna ni bilisoomna horaa bulaa deebanaa galatooma. Okay, hedduu galatoomi Arsiitti amma kanatti aansee Oromoon fira qaba. Oromoon qophaasaa miti. Firoota lammii biyya alaallee qaba kan sagantaa keenya irratti hirmaatanuu qabsoo keenya karaa adda addaatiin gargaaran. Amma keessummoota lamaan affeeraa tokko lammii biyya Jarmaniiti. Dr. Uwe Schubert jedhama akkasumas obboleettii keenya Madliin lammii biyya Ameerikaati lachanuu garas akka dhufan affeera. Dr. Uwe Schubert comes to here. Okay. Egaa dura obboleettii keenya irraan jalqaba. Ich beginne von der Schwester Madeleine. Berliinitti illee wal arginee turre ati lammii biyya eessaati Oromoo wajjin waan walitti si fidu the relationship with Oromo maal akka ta'ee fi haala har'a maaliif asitti argamte mee afaan Oromootiinis afaan Ingiliffaatiinis dubbachuu dandeessa akkuma feete. Okay, gaafiin kiyyaa maqaa kee lammii biyya eessaa akka taate Oromoo wajjin haala uummata Oromoo wajjin walitti si fide maaliin mee kanarraa jalqabe. Maqaan koo Maaliin jedhama. Lammii koo Ameerikaatidha. Garuu amma Berliin keessa jiraadha. Hanga waggaa 3 Oromiyaa keessa jiraadhe. Kanaaf namni Oromoo baay'ee naan jalaadha. Aadaa Oromoo naan jalaadha. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee cimaadha. Fi waa'ee seenaa Oromoo baay'ee bareedde seenaa cimaadha. Seenaa ulfaataadha. Fi amma hin deebi'a miti. Amma tokkuma fakkaata akka seenaa dura. Baay'ee ulfaataadha. Hin ta'u. Okay, Oromiyaa deemtee beektaa eessa turte? Gooree fi Jimaan tureera. Okay. How do you see the situation in Ethiopia, specifically in Ethiopia right now? Can you explain it in English? Yeah, the situation is very difficult with the news today that they're charging Jawar with terrorism. It reminds me, so on my phone case, I have the Black Panthers and the OLF, right? These are two groups who wanted to bring education, they want to bring healthcare, they want to bring freedom to their people. And how does the government respond? They arrest them, they kill them. It's really frustrating, and I feel very bad for what happened, and I hope that justice will come. Thank you very much. Bye, Galatomi. Okay, Dr. Uwe Schubert, du bist auch immer mit Oromo in verschiedenen Veranstaltungen dabei gewesen, heute auch wieder. Früher warst du der Unterstützer von Premier Abiy, heute siehst du das anders, das weiß ich. Wie siehst du die allgemeine Situation in Äthiopien? Ich kann leider nur Deutsch reden, aber ich denke, er übersetzt es. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier als Gast sein darf. Wir haben eigentlich durch meine Frau Fetia, da hatte ich oft die Gelegenheit, dass ich, wie Abdi sagte, die Möglichkeit, Oromos nicht nur hier in Deutschland kennenzulernen, sondern ich habe auch Oromos kennengelernt, wo sie leben, nämlich in Äthiopien. Und habe immer festgestellt, und mir hat es immer besondere Freude gemacht, wie freundlich und wie lebensbejahend dieses Volk ist. Umso mehr erschüttert mich jetzt, wie es jetzt in den letzten halben Jahr eigentlich in Äthiopien passiert ist, dass diese Bevölkerungsgruppe, nur weil sie Oromos sind, durch dieses armliche Regime wieder unterdrückt wird, wie es vorher in der Vergangenheit schon öfters der Fall war. Und das finde ich einfach schade. Dass mit der Ermordung von Hans Alu Hundessa ein Künstler sein Leben gelassen hat, der für die Rechte der Oromos sich immer eingesetzt hat, ist besonders erschütternd für uns, wie für euch auch. Und das ist auch der Grund, auf der einen Seite, weil ich die Oromos einfach mag, und auf der anderen Seite, weil wir in Deutschland es einfach nicht gewohnt sind, dass man, wenn man andere Meinungen hat und die auch vertritt, dass man unterdrückt wird oder sogar wegen Hans Alus ermordet wird, wäre ich euch immer
im sozialmedizinischen Bereich unterstützen, soweit es geht. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt stark und die Gerechtigkeit wird sich irgendwann durchsetzen und vielleicht sogar noch in den nächsten Monaten oder Jahren. Harka Dafi, Dr. Uwe Schubert, kanin gaafate kanaan dura sagantaa Oromoo adda addaarra argamaa ture. Akkasumas jalqaba irratti mootummaa Dr. Abiy irratti nama abdii guddaa horachaa ture. Gargaaraan illee ture yaadaan mootummaan kun gaariidha jechaa ture. Har'a garuu haala deemaa jiru keessattuu ajjechaa Hacaaluu booda haalli jiru baay'ee isa mufachiisee waan jiruuf mootummaan kun akkuma mootummaa duraanii abbaa hirree ta'uunsaa baay'ee na gaddisiisee jira. Oromoo cinaa dhaabbachuuf ammas an qophiidhaa fuuldurallee qabsoo keessan karaa sooshaal miidiyaa karaa ogummaa isaatiin inni nama ogeessa fayyaati karaa saniin isin cinaa dhaabbadha jedheera harka dhaafi danke. Akkasumas Dr. Uwe Schubert abbaa manaa aktiivist Fatiyaa Awwal yookaan Fatiyaa Shubertidha. Egaa ammas keessummaa jabaa tokko as keessaa qabna. Obbo Yaareen Dibaabaa duuba kanarra dhaabbatee jira. Mee harka naa dhaafi. Yaareen bakka nagaan dhuftee egaa har'a ganamarraa kaastee sagantaa ayyaana irreechaa irratti argamteetta haala biyya keessa deemaa jirus akka hordofaa jirtu akka gargaaraa jirtus nan beekaa. Mee walitti qabiitii yaada jiru daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkasumas keessummoota har'a as jiranuu fi yaada kennuuf galatoomna. Yaadi koo gara lamaa deemaa karaa tokko kan gaddisiisu situeeshinii namni keenya biyyatti keessa jirudha. Haala namoonni keenya baay'ee jiru. Hacaaluu keenya ajjeesanii jiru. Bilisummaan hin jiru biyya Oromoo keessatti abdii guddaadha waggaa 3 dura jalqabnee turre. Kanaaf kuni wanta nama gaddisiisu guyyaa akkasii irratti kan baay'ee na gammachiisu garuu amma kana taane asitti wal arguun keenya yeroo akkasii walii wajjin dabarsuun waan baay'ee barbaachisaadha. Weezariinis baay'ee bareedaadha. Nyaata ba'eessatti wajjin nyaannee atleast wajjin haasofnee wajjin taphannee kunis wanta humna nu kennudha. Jabaachuutu nurra jira keessatti yeroo kana yeroo hundumaa biyya yeroo ilaallu wanta nu gaddisiisu wanta nu aarsutu jira wanta frustrate nu godhutu jira. Ta'uyyuu dadhabuu nurra jiru gara fuulduraatti ilaallee jabaannee tarkaanfachuutu nurra jira. Okay, hedduu galatoomii mee haala amma biyya keessa deemaa jiru Jawaar Mohaammed faa Baqqalee Garbaa fi aktivistoota hooggantoota siyaasaa Oromoo har'a seera teeroriizim jedhu sanaanii himannaa irratti bananii jiru jechuun yookaan immoo aangeeklaat karaa seeraa teeroriizimii mee duris mootummaan wayyaanee mootummaan sanaan dura ture warra isa morman haala akkasiitiin mormaa ture. Inni kunis sanuma qophii gochuudhaan mormitoota ukkaamsuudhaaf yaalaa jira. Adeemsi mootummaa kun isaaf maal bu'aa qaba? Kana malees immoo dhiyeenya kana dhaadannoo tokko qabdanii magaalaa Hamburgitti Kind Freedom Trust Freedom Nobel Prize kan jedhu nagaan hin jiru garuu badhaasni Noobeelii Itoophiyaa keessa jira kan jedhu waan akkasii dubbattanii agarsiiftanii turtanii kana malees sagantaa Hamburg irratti qopheessaa jirtan. Mee kanarraa waan jettu? Yaa nu duwwaa miti namni Jarmaniin isin arga diduu guddaa qabu turan warri Jarmaniin isin duwwaa miti wanta biyya keenyatti ta'aa jiru. Biyyi Nobel Prize Europeezarra saasaaf Peace Nobel Prize biyyaa qabaatee nagaan biyya keenya dhabamuun kun waan baay'ee gadheedha kun ishee Nobel Prize kanaafi vaaliyuu isaas gaaffii guddaa qaba Nobel Prize'n akka yaadutti biyya dimokiraasii keessatti namni yaada poolitikaa isaas malee hidhaa galuu hin qabu. Keessatti immoo nama akka gara biraatti yaadu terroristiidha jettee mana hidhaatti yeroo gashitu this is far from democracy. Kanaaf biyya bakka jirutti nama beeksisuutu nurra jira wanta biyyatti ta'aa jiru. Miidiyaan Jarmanii waan biyya keenyatti ta'aa jiru baay'ee hin fidan gertuu fidu anaaf haadhumaan naan galu kanaaf irratti hojjechuutu nurra jira walii wajjin hiriira baatanii baay'een keessanii magaalaa München, magaalaa Nürnbergitti, Berliinitti, magaalaa Frankfurtitti iddoo garaagaraatti kun jabina keenya agarsiisa. Waggaa kana hundumaa kana keessa ba'uun keenya sabi Oromoo saba baay'ee cimaadha. Kana beekna kanaaf itti fufuutu nurra jira. Ani gara kootiin wanta hojjechuu danda'u amma qophii tokkotti qopheessaa jirra Hamburgitti.
bakka warra gisee shaashfi bidroota nu gargaaru sappoortii nu godhu jara wajjinii warra poolitikaa keessa hojjetanii warra haawus poolitikaa aktiifaadhaaf hojjetanii wal arginee situeeshinii kan jiru himutu nurra jira amma fakkeenyaa fi paartiin baay'ee guddaan dimokiraasiidhaa fi freedom of the press OMN jechuun isaanii biyya Itoophiyaatti kun wanta hin taanedha dimokiraasiidhaa fi kanaaf kunis wanta beeksisuu nurra jiru amma wanta achi ta'aa jiru namni biyya kana jirus beekutu irra jira jarmanoonni beekanii kanaaf qophii sana qopheessina akka namni oduu fi seenaa dhaga'uuti kanatti jirra. Okay, hedduu galatoomii egaa akkuma amma dhageessanii dura hamilee harka dhawaa fi akka dhageessanii yeroo gabaabaa booda magaalaa Hamburg irratti obboleessi keenya Yaareed Dibaabaa sagantaa cimaa kan namoonni siyaasaa bebbeekamoo biyya Jarmanii irratti hirmaatanu miidiyaaleen biyya Jarmanii irratti hirmaatanu sagantaa guddaa tokko qopheessaa jira. Dhaabbata Gesellschaft für Bedrohte Völker jedhamu waliin sagantaa sana irratti namni dandeessan gara Hamburg Noord Jarmanii deemtanii akka hirmaattanuus ni affeeramtu. Egaa Yaareed Dibaabaa hedduu galatoomii. Egaa warri DJ qeerrooni meerree dhiichisiin jiru jedhaa jiru san qopheessaa san dura garuu shamarranis komii qabu dhumarratti yaada kan dhiheessu ammas sagantaa qindeessaa sagantaa kanaa kan ta'e sabboonaan dhaamsa qabaa dhaamsa isaa dhageenyee adde Fatiyaanii mee shamarran yaadaarraan kenninee kan jedhamu waan naa dhufeef kottuutii yaada kee mee sagantaan irraa maal fakkaata adde Fatiyaa Shubarti garas kottume. Ayya galatuma waan hedduu dubbatamee jira waan haaree waan ani itti dabalamu hin jiru. Dhaamsa tokko qofaan qaba. Irreechi kun yeroo hedduu waaqeffannaadha amantii hin taane jennee nuti musliima jennee nama irraa dhowwaa jirra. Garuu amma yeroo ammaan kana yeroo nuti itti jirru waan akkasii yeroo itti haasofnu miti. Haacaaluun amantii hin ajjeefamnee Jawaar amantii hin hidhamnee kanaaf bakka kanatti dirqama bishaan irratti irreeffachuun dirqama keessanii miti. Koottaatii Oromoo jabeessaas akka haa taanu waliin haa deemnu gurmuu waliin haa taanu haa wal jajjabeessinu. Finfinnee irratti illee gara biyyaa dhaamsa dabarsuu fedha. Finfinnee irratti illee uummanni bahuu qaba. Manatti illee bu'aa waan jiruuf mana taa'ee wanni jiru maallaqa illee uummata irraa fuudhaa bu'uuraa jiranii argaa jirtanii namni keenya beelaa jira. Manattis dhumataa waan jiruuf jecha dhaamsi an dabarsu kanuma. Bahaatii uummata keenyaaf gurmuu ta'a jajjabeessaanii galatooma waan naaf gartaniif. Okay, Fatiyaa hedduu galatoomii sabboonaa mee garas kottu sabboonaa dhaamsa isa dhumaa kenniitii. Sabboonaa si eegaa jirraa miidiyaa irratti dabarsaa jirraa kottuuti yaada keessa dhumaa. Abdii hedduu tokko galatoomii siin jedha. Akkuma beekamu irreechi bara kanaa haala ajaa'ibaatiin haala namatti tolu tokkoon qophaa'eetiin jira. Akkasuma immoo isa kana immoo irreecha kan kabareechuu danda'e keessattuu shamarran teenya hawaasa Berliinii hawaasa Hoolaand irraa dhuftan hawaasa naannoo Firaanfurt akkasuma immoo shamarran teenya waldaa shamarranii irraa jechaadha waan qabdanii nu bira dhaabbatanii yeroo gabaabaa keessatti sappoortii nu gootanii ayyoolee keenyatu jira kiiloomeetira 500 irraa dhufaniiti ilmoo lama dugda duuba baatanii kan nu bira dhaabbatan waan ta'eef isaan kana hedduu tokko isin galateeffachuu barbaada. Itti aansuudhaan immoo arguu jirtanii suuraa Hacaaluu Hundeessaa bakka kanatti qophaa'eetiin jira. Iskiriiptoo binnee waan jirruuf bara baratti akka yaadannoo akka nuuf ta'uuf jechaadha. Hundi keessaniyyuu maqaa keessanii asirratti mallatteessuu dandeessanii kana asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada.
Inni yaani dhumaa immoo sagantaan keenya sa'aatii hanga 17 fi walakkatti baheetii ture amma immoo gara sa'aatii 8 deemuu jira. Akkuma beekamu arguu jirtanii balfa asitti argamu kana hunda nu gargaaraatii nu bira dhaabbadha. Jechuun kiyya sappoortiin godhaa nu qulqulleessa gochuu barbaadeeti. Kanaafiyyuu abdii suuraa kanaafiyyuu iskiriptoon suuraa kana irratti mallatteessuudhaan daawwattoota keenyaa sagantaa keenya goolabduudhaa fi arramee suuraa gootota qophaa'ee jira. Eenyu akka qopheessee hin gaafannaa. Adde Muluu akkamii jirtu maal mee suuraa gootota Oromoon asitti argaa jira. Hacaaluu Jaarraa Abbaa Gadaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa mee kanarraa waan jettuu fi nyaata aadaallee fuuldura keetti argaa jira. Mee xiqqoosi yoom qopheessitanii har'a akka agarsiisaatti asitti qopheessitanii moo? Akkuma beekamu aadaan irreechaa biyya Jarman keessatti gara waggaa torbaan waggaa 5 immoo ani koree irreechaa keessatti barana yoo waan dadhabeef inni guddaan namni tokko bakka deemu beekuu fi bakka irraa dhufe san yaadachuu waan qabuu fi bakka irraa kaanii san beekuu qabna. Isaanis immoo gootota keenya waggaa 150 irraa amma ammaa wareegamaa jiran yaadachuu beekuu dhaloota dhufan beeksisuu nutis kan beekne barachuu qabna waan jedhu irraa gootota keenya gara 30 wayi amma humni kiyya danda'u abbaa manaa koo wajjin qopheessinee suuraa isaanii maqaa isaanii wajjinii akkanatti Oromoon ilaalee maqaa isaatiin googil godhee jagni kun maal hojjete anarraa maaltu eegama anoo maal hojjechuu qaba waan jedhu akka qeerroon irratti yaadaniif jedheen kan qopheessee jechuudha suuraani. Uffata immoo aadaan Oromoo akkuma kutaa 11 jirutti kutaan 11 Oromoon kutaa 11 aadaa garaagaraa qaba. Kamisee aadaa ofii qaba, arsee aadaa ofii qaba, hundinuu aadaa garaagaraa qaba. Akkasuma nyaannis akkuma naannoo 11tti nyaata ganda qabna jechuudha. Fakkeenyaaf arsiin nyaatas qopheessitee dhuftee jechaadha. Mee nyaata qopheessitee xiqqoo si nu agarsiisi. Nyaatamee jira. Amma asirraa hin jallisni qaba. Kuni aannan itittuu jedhama. Okay, sagalee kee mee xiqqoo ol qabii akka dhaggeeffattu. Aannan itittuudha. Itittuu, okay. Baneenis nutti agarsiisa baay'ee yoo barbaaddeeni. Mee bini gargaariini. Inni kun itittuudha. Irraa dhugamee jira. Inni kun dhangaadha. Kunis akkasuma irraa nyaatamee jira. Zawee amma irraa nyaatamee jira. Kuni marmaree jedhama. Aadaa Baalee fi Arsii irratti nyaata jaalatamaadha. Garbuurraa yookaan qamadiirraa hojjetama. Dhadhaa bachoon itti godhameeti baay'ee waan mi'aadha. Kuni buna qalaa jedhama. Baay'ee mas dhumatee jira dhiifama. Buna qalaa jechuun dhadhaadhaan kan? Dhadhaadhaa buna duudaa dhadhaadhaan bilchaata. Kana inni kuni karaa naannoo shawaatti jaalatamaadha. Nyaata baay'ee filatamaadha. Xaafirraa hojjetama. Caccabsaa xaafii jedhama. Kunis qinceedha. Akkasuma kunis naannoo shawaatti. Naannoon hundinuu Oromoon baay'ee hin nyaata hundumaa garuu naannoon isaa kuni daabboo irra dibaa jedhama. Irra dibaa yookaan garagarchaa. Mee asirratti gaafii tokkoon sii qaba. Akkaan argaa jirutti ati amma garaadhaan waan qabdaa ulfa jechaadha. Nyaata hedduu qopheessite. Akkamitti dandeessee kana kophaa kee qopheessite?
moo nama si gargaare community wajjin qopheessite? Ani yeroon kana hojjedhu waa tokko jira namni hunduu hin dadhaba hin xaara namni ta'ee namni hin dadhabne hin jiru nan dadhaba yaa baay'ee waan ulfaataan hojjedhe anaa gala kophaa konkootitti garuu oromummaa jechuun ana biratti durii kiyyaa ol qaalii dadhabbii kiyyaa ol anaaf kanaaf seenaa tokko namni tokko hojjetee deemuu qaba yeroon jaarraa abbaa gadaa yaadatu yookiin naamootu amma kana Haacaaluu yoonin jedhee Haacaaluu faarsu kana Haacaaluun godhe san ani mee maaleen godhuu qaba maaltu narraa eegama kan jedhamu saniifanii dadhabee xaaree irribatti hidhamee hojjedha. Hedduu galatoomii muluu keenya nyaata bareedaa akkasii nyaata aadaa kutaa 11 Oromiyaa irraa haala kanaan qopheessitee sagantaa kana irratti argamuu keetiif maqaa daawwattoota sagantaa kanaa maqaa Oromoo bal'aatiin anuu si galateeffachuun barbaada. Kana malees suuraa gootota Oromootu asitti mul'ata. Egaa yeroo biraas yeroo hundan si argaa sagantaa irratti hedduu taata. Rabbii egaa siif deebisuun jedha. Asirratti obbo Giyoorgis gabaabsaati waan jettan jedha gara qeerrootti deemuuf gargaaraa jira waan ta'eef. Baay'ee wanti kun baay'ee waan lafee qopheessanii dhaga'amu. Amma ammaatti gootota Oromoo warra seenaa qabnu akka kanatti hin agarsiifne warra sadarkaa olaanaa irra jiran. Kana qopheessiteetu galata argatu maqaa uummata Oromoo. Yaa galatoomii egaa Oromummaa jechuun dhiiga yookaan afaanii yookaan waa miti ta'anii argamuudha. Oromoo ta'ee argamuu qaba. Sanyii abbaa gadaa yookaan sanyii jaarraa yookaan dheeraa jennee namaan dhaadachuu osoo hin ta'e hundi keenya jaarraa abbaa gadaa taanee argamuu fi waan xiqqoo hojjechuu qabna. Waan seenaa keenya agarsiisu. Kunis Oromoon hundi waan keenya addunyaatti agarsiisuudhaaf dadhabdanis kuftanis kaatanis wal bira dhaabbannee aadaa keenya. hedduu galatoomii muluu keenya mee gara qeerroo deemna amma kottu mee abdurree. Egaa daawwattoota keenya amma sagantaa dhumaa qeerroon ibsisaa jirti kan isin agarsiifnee kaane kan sagantaa irraa goolabamu ta'anatti fakkaata. Galatoomaa nu hordofaa daqiiqaa amma hafe. Vamos.
Marfata. Asiki